خبجمتو دقي فوتا كينيا ردي بوران كامبولتن اوبين فيمي فيني سجلتمي لما تقعد الرام جرم خيزا ساتا كتير خنجرم كوبي وامرا خينيا ايجليتي خنجرم كوبي وامرا خينيا خنجنا ما جيم متاتين ودوفوري فنولي ويتاو بيقيسا في بيالا مدين أداد راكبني اسدوتي ارجمني تخنجرم كوبي وامرا ارادر سودان فيصل دميسي وجين جرن كوبي وامرا خينيا ارا خنيجلو دوغابسا كنافقبني درسنيتي Ministri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed godambaa saayinsii agarsiisa startup Itoophiyaa banamee namni hunduu akka daawwatu afeeraniitu jiru. Ministri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed agarsiisa startup Itoophiyaa godambaa saayinsii qophaa'ee daawwatan. Ministri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasaaniin dabarsanii startup Itoophiyaa godambaa saayinsiitti ilaalamaa jiru. Hawwiin bal'ina yaadaa waa uumuu fi dandeettiin hirmaattota irratti dhiyaatee jiran namni hunduu agarsiisa kana ilaaluudhaan hirmaattota waliin akka mari'atan afeeruu isaanii himanii jiru. Hooggansi olaanoon naannoo Oromiyaa Federaalaa hawaasa godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee wajjin dhimmoota misoomaa irratti mari'atan. Marii magaalaa Naqamteetti taa'ame irratti itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaa obbo Fuqaaduu Tasammaa, ministeerri deetaa ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalii dabalatee hooggantoonni biroo argamanii jiru. Barreeffama ka'umsa mariif ta'u waajjira paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaatti itti gaafatamaan damee siyaasaa Dr. Biqilaa Horrisaa dhiyaatee mariin bal'aan irratti gaggeeffamee jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee jiraatota sababa misoomaan koriidariin kaafamanii manni jireenyaa haaraa kennameef daawwatan. Aadde Adaanech jiraatota kanneen daawwachuun deeggarsa garagaraas godhaniifii jiru. Finfinneen qaama kamuu kan hin dhiibne magaalaa guddoo hunda keenyaati jechuun ergaa kan dabarsan yoo ta'u jiraattota kanneeniif bu'uuraalee misoomaa hafan yeroo gabaabaa keessatti kan guutamuuf ta'u kaasanii jiru. Magaalaan Finfinnee akka maqaa ishii miidhagduun bakka ga'umsa turistootaa fi hawwattuu godhuudhaaf waadaa gallee gochaan agarsiisuu itti fufna jechuudhaan kan himan yoo ta'u jiraattonni sababa misooma koriidariin kaafaman manni jireenyaa fooyyee bu'uuraalee misoomaa guutuu qabu argachuu isaaniitiin gammaduu himaniitu jiru. Hojii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru saffisaa fi qulqullinaan yeroo karoorfame keessatti akka xumuramu ibsamee jira. Hojii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru saffisaa fi qulqullinaan yeroo karoorfame keessatti kan xumuramu akka ta'e itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaa himanii jiru. Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee dhimma kana ilaalchisee kaleessa miidiyaaf ibsa laatee jira. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaa ibsa miidiyaaf kennaniin hojii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru saffisaa fi qulqullinaan hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Hojii misoomaa kun itti yaadamee karooraan kan jalqabame ta'uu kan eeran obbo Mogas uummata magaalichaa wajjinis mariin bal'aan godhamu kaasanii jiru. Hawaasa magaalaa Finfinnee hojii misooma koriidarii hojii magaalaa jabduu ijaaruu akka ta'e hubatee waan mootummaa cinaa dhaabbateefis obbo Mogas galateeffatanii jiru. Hojii misooma koriidarii hojii magaalaa Finfinnee irra darbee akka addunyaatti fakkeenya kan ta'u akka ta'e eeranii hojii misooma kanaan namoonni 4,300 ol carraa hojiin kan uumameef akka ta'e kaasanii jiru. Akka magaalichaatti hojii misoomaa kun kallattii shaniin hojjetamaa kan jiru yoo ta'u hojiin isaa sirriitti saffisaa jiraachuu himanii jiru. Hojii misoomaa kun kontiraaktaroota biyya keessaaf alaatiin hojjetamaa jiraachuu kan himan yoo ta'u mootummaan namoota sababa misooma kanaan buqqaan xiyyeeffannoo addaan deebisee ijaaruu kan himan obbo Mogas namoota akkuma filannoo isaaniitti keessummeeffamaa jiraachuu kaasaniitu jiru. Qonna gannaa fi bonaan ruuzii lafa hektaara 95 fi 252 irratti misoomaa jiraachuu ibsameeti jira. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godinichaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Mul'ataa Waaqjiraan godinichatti inisheetivii qonnaan oomisha ruuzii fi atoboomsituun aanaalee godinichaa hundatti bonaa fi gannaa misoomaa jiraachuu dubbatan. Qonna gannaa ruuzii lafa hektaara 95 fi 242 irraa misoomee oomishni kuntaalii miliyoonii 3 fi 204 ol walitti qabamu kaasanii jiru. Yeroo ammaa ruuzii lafa hektaara dhibba takkaaf afuriin jallisii misoomaa jiraachuu kan kaasan kana malees atoboomsituu lafa hektaara 16,989 misoomaa jiraachuu kaasanii jiru. Godinichatti inisheetiiviiwwan qonnaa hojiirra oolaa jiran milkaa'aa jiraachuu kan himan obbo Mul'ataa wabii nyaataa mirkaneessuu darbee galii qonnaan bultootaa fooyyessuu fi alergii guddisuudhaaf xiyyeeffannoo itti kennamee hojjetamaa jiraachuudhaan kan himanii jiru.
Yaa'in dhaabbilee amantaa idil addunyaa lammaffaan Finfinnee taa'amuuf deema. Yaa'in dhaabbilee amantaa idil addunyaa lammaffaan wiixata dhufu Finfinneetti taa'amaa jedhamee jira. Yaa'in dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dhimmicha laasisee ibsa kan kenne saganticha irratti abbootiin amantaa biyyoota garaagaraa irraa dhufan gurmaa'insa adda addaa fi hawaasni dippiloomaasii akkasumas qorattoonni akka irratti hirmaatan himanii jiru. Barreessaa waliigalaa yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Qasiis Taagaay Taaddalam konferensii sadarkaa idil addunyaatti deeggarsa gama hundaan kan cimsuu fi dhimmoota ijaarsa nageenyaaf kan biroo irratti xiyyeeffachuudhaan kan mari'atamu ta'uu himan. Yaa'ichaan cina sagantaaleen daawwannaa garaagaraa kan qophaa'e ta'uu kaasanii jiru. Dhimmoota yaa'ichaan irratti mari'atamanis gamtaa Afrikaa miseensota garee 20 kan dhiyaatu akka ta'e himamee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyeeffacheetti sochiin hojiilee misoomaa eegalamee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyeeffache sochiin hojiilee misoomaa kanaan daandii kiiloomeetira 28 haaraa fi kiiloomeetira 34 immoo suphaadhaan kan hojjetamu akka himame. Fedhii misoomaa jiraattota duraa duubaan guutuudhaaf hojiin kun baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataa eegalamuu hojii raawwachisaan kutaa magaalaa Kooyyeeffache obbo Fuqaadoo Tulluu himan. Sochiin hojii misoomaa kanaanis daandii magariisummaa miidhagina dabaluu fi piroojeektiin bishaanii akka raawwatamu kaasanii jiru. Kana malees sheediiwwan namoonni carraa hojii itti argatan kan ijaaraman ta'uu yoo himan magaalaa Shaggaritti qindeessaan bulchiinsaa fi tajaajila magaalaa Shaggar obbo Gugsaa Dajanee hundaa'uun magaalichaa fayyadamummaa hawaasaa naannichaa mirkaneessuuf akka ta'e himan. Hojiilee misooma magaalaa Shaggaritti hawaasa giddu galeeffateen eegalame keessaa ta'uudhaas kaasaniitu jiru. Jiraattonni naannoo Gaambeellaa rakkoowwan nageenya naannichatti darbee mul'atan furuudhaaf walii galanii jiru. Mariin nageenyaa fi misoomaa bakka bu'oota hawaasa naannoo Oromiyaa fi Gaambeellaa irraa hirmaachisee magaalaa Gaambeellaa taa'amee jira. Jiraattonni naannoo Gaambeellaas rakkoowwan nageenya naannichatti darbee mul'atan marii fi marabbaan furuudhaaf walii galtee irra gahan. Walitti bu'iinsa naannichatti kanaan dura mudate sabaaf sablammoota naannichaa jiraatan irratti dhiibbaa uumuu hirmaattonni kan himan yoo ta'u walitti bu'iinsaa fi rakkoo nageenyaa gidduu isaaniitti uumame mariin hiikachuudhaaf kan hojjetan ta'u jaarsoliin biyyaa fi hirmaattonni waltajjichaa dubbatan. Bakka buutonni hawaasa naannoo Oromiyaa godinaalee ollaarraa waltajjii kanarratti hirmaatanii uummanni naannichaa nageenya waareessuudhaaf tumsuu qaban aadaan marii fi marabbaan rakkoo furuu kun baratamuu qabu kaasanii jiru. Itti gaafatamaan mana marii misoomaa fi nageenya naannoo sadeenii obbo Firoomsaa Salamoon manni marichaa rakkoowwan nageenya uumaman araaraan furuuf hojjechaa jiraachuu kaasan. Kaayyoo waltajjiis walitti bu'iinsa saboota kanneen gidduutti uumamu karaa nagaan furuuf akka ta'e himanii jiru. Hogganaan itti aanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Gaambeellaa obbo Yoonaas Ababa mootummaan naannichaa qaamolee nageenyaa dabalatee warreen walitti bu'iinsa kana keessa harkaban namoota 80 hojiirraa kan gaggeessee fi itti fufiinsaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsan. Sooretti lammii Vietnaam doolaara biliyoona 44 burjaajistee du'aan akka adabamtu manni murtii biyyattiitti murteesse. Soorettiin umurii waggaa 67 Triung Mai jedhamtu faayidaa hin malle argachuuf biyyattiitti kan argamu baankii Saayinguun jedhamutti waggoota tokkoof saamicha gaggeessaa turuudhaan ragaadhaan kan irratti mirkanaa'e jedhamee jira. Maallaqni waliin dhaame keessa doolaara biliyoona 27 kan ta'u akka deebisan murtiin kan kenname yoo ta'u abbaan alangaa maallaqicha deebisuu akka hin dandeenye mirkaneessuun du'aan akka adabamtu itti murteesse. Jira jedhamee jira. Yakki soorettiin kun hojjette walxaxaa yoo ta'u waliigalaan doolaara biliyoona 44 burjaajessuudhaan lammii Vietnaam du'aan akka adabamu itti murtaa'uudhaan dhaabbilee quunnamtii idil addunyaa kan gabaasu irratti argaman. Dhaabbanni icciitii Triunguun Mai qabeenya miliksee fayyadamuun maallaqa fudhatan kan deebisan yoo ta'u adabbiin du'aa itti murteeffamee hafuu akka danda'us ibsamee jira. Adeemsi himannaa kana irratti abbootiin alangaa 100 fi abukaatoon 200 hirmaatanii jiru. Akkasumas ragaa baatonni 2,700 jecha isaanii kan kennan waraqaan waamicha ga'uu ragaaleen sanadaan kiiloogiraamni 5,400 ulfaatu sanduuqa 104 irra dhiyaatee jira jedhamee jira. Adeemsi akka ilaalchisee olaanoo fi Vietnaam keessummaa kan jedhamte kanarratti Triung Mai waliin namoonni 85 irratti kan himannaan baname yoo ta'u tujjaartii beekamtuu lammii Vietnaam tanarratti adabbiin du'aa irratti murtaa'uudhaan Al Jazeera, BBC, TRT fi CNN kan gabaasan. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ruggaawsaa kanaaf qabanne amma kallattumaan gara oduu balballoomii qabannee dabarra.
bu'aan qorannoo sanyii filatamaa naannoo Oromiyaa fooyya'insa oomisha qamadii biyyattii faayidaa olaanaa argamsee jira jedhan qorataan dhimma sanyii filatamaa Instituutii Qorannoo Qonna Oromiyaa Dr. Camadaa Dhaabaa. Instituutiin Qorannoo Qonna Oromiyaa sanyiiwwan haaraa fi fooyya'insa wabii nyaataa mirkaneessan midhaan nyaataa alaa galan biyya keessaan kan bakka buusuun gosoota sanyii filatamoo midhaanii fi beeyladaa yeroo gabaabaa keessatti dhaqqaban kan haala qilleensaa iddoowwan garaagaraa dandamatan tajaajilaaf dhiyeessuu irratti hojjetamaa jiraachuu ibsame. Adeemsi qorannoo sanyii filatamaa adeemsa saayinsaa keessa darbuun qabuu fi bu'aawwan argaman irratti Asfaaw Lammaa xiinxala waan qopheesse qaba. Instituutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa sanyiiwwan fooyyoo haaraa qorachuun galtee oomishaa fooyyessuuf hojiiwwan garaagaraa hojjeta. Sanyiiwwan haaraa fi fooyyoon kunneen wabii nyaataa mirkaneessuu, midhaan nyaataa alaa galan biyya keessaan bakka buusu, oomishtummaa dabaluu, sanyii fi bu'aa oomishaa qulqulluu fi fooyya'aa dhiyeessuun gosoota sanyii filatamoo midhaanii fi beeyladaa yeroo gabaabaa keessatti dhaqqaban kan haala qilleensaa iddoowwan garaagaraa dandamatan tajaajilaaf dhiyeessuu irratti baay'inaan hojjeta. Dr. Camadaa Dhaabaa Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaatti qorataa dhimma sanyii filatamaati. Qorannoo taasifameen milkaa'inni gaariin jiru nutti himan. Keessattuu qamadii irratti baay'ee milkoofne jechuun ni danda'ama. Maaliif qamadiin akkuma beekamu naannoo Arsii Baalee irratti sanyii baay'ee lafti bal'aa sun kan oomishamaa jiru sanyii warra qorannoodhaan ba'anii akka carraa naannoon sun makaanaayizeeshiniidhaas cimeera. Haa ta'u malee midhaan baay'ee irratti gosa ispeeshisii gara 30 irratti jennerra. Qorannoo sanyii filatamaa gaggeeffamu bakkeewwan hanqinni roobaa akka biyyaatti jiranitti dafee kan ga'u bakkeewwan rooba gahaa qabaniifis kan mija'an ta'uu isaaniitu ilaalama. Keessumaa bu'aawwan oomisha qamadii yeroo dhiyoo as akka biyyaatti jijjiirama fidan hojiin qorannoo sanyii filatamaa taasifamee bu'uura ta'uusaa kan agarsiisee jiran Dr. Camadaa Dhaabaa. Baay'ee sanyiin baay'een bahaniiru ekstenshinii isaanii baay'een adeemne kan baay'inaan adeeme jennee itti amannu qamadiif garbuu boqqolloonis keessattuu boqqolloon egaa karaa federaalaatti waan isaa jedhu otoo midhaan kun akkasii qorannoodhaan deeggaramne ta'e uummanni hammana bal'achaa deemu baay'achaa deemu rakkoo guddaatti isa mudatan jedha. Kanaaf abdii guddaa jira hojiin hojjetameera jechuun nan danda'a. Hojii baay'een illee eegamaa nurraa jira yoo ta'u uummata kanatu qabee jira baay'inaan. Qorannoon gaggeeffamuu faayidaa bu'aa sanyii midhaanii fi kan beeladaa ta'us irra caalaa yeroo fedhiin oomishaa dabalaa deemutti qorannoon deeggaramee galtee sanyii fooyya'aa inni dhiyaatu taanaan jijjiirama haala qilleensaan dabalame rakkootu mudachuu malaa jedhu Dr. Camadaan. Kana ilaalcha keessa galchuun hojiin hojjetamee bu'aan oomishaa fooyya'aa akka argamu sababa ta'eera jedhan. Sanyii baay'een ani karaa sanyii baay'isuu sanyii baay'ee filatamaa sanyii Oromiyaa sanyii filatamaa Oromiyaadhaan waan hojjetameef ani akka mataa koo dhuunfaa kootiin ilaalu waliin walii jechuun keenyii fi isaan jiraachuu isaanii immoo baay'ee milkeessa jedhee yaadan. Kabiraan immoo naannoon sun akkuma beekamu makaanaayiziidha. Qotee bulaan naannoo Baalee kana yoo ilaalle karaa makaanaayizeeshinii milkaa'aniiru. Innis waan guddaa fideera. Egaa faaktarii baay'eedha kana keessatti mootummaanis xiyyeeffannoo itti kenneera. Wanti kun walumatti deemee qamadiidhaaf waan guddaa carraa guddaa kenneera oomisha qamadii guddisuudhaaf. Bu'uurri qorannoo rakkoo furuu fi qonna keessatti immoo galtee oomishaalee gabbisuufis ni oola. Kana giddu galeessa godhachuunis adeemsa beekumsaa ulaagaa saayinsawaa keessa darbuu qaba. Qorannoo tokko eegaluu fi namni propoozaalii sana barreessu naannoo kanatti midhaan akkasiitu faca'aa jira. Midhaan akkasii potenshaaliidha. Garuu sanyii filatamaan naannoo kana hin barbaachisaleetu waan jirurraa rakkoo jirurraa ka'a malee namni callisee waan jiru irratti hin hojjetu. Naannoon sun wanti irratti hojjetamu suni hojjetamee ka'ee dhumarratti bu'aa guddaa naannoo sanaaf kan fidu ta'uu qaba malee calluma jedhanii waanuma argatan hin hojjetamu. Rakkoo irratti hundaa'u bu'aan waan sun wanti hojjetame qorannoodhaan argame sun immoo kan naannoo sana geeddaruu jireenya qotee bulaa kan geeddaru ta'uu qaba dhumarratti. Ogeessi tokko sanyii fooyya'aa qamadii irratti kan hojjechuu barbaadu yoo ta'e fedhii naannoo sanaa ka'umsa godhata. Wixinee kanaatiif ragaa qophaa'ee barreeffama qorannoo saayinsii godhee qaama itti gaafatama qorannoo gaggeessuuf eeyyamutti dhiyeessa. Jarmi pilaazmii akkasii yoon fide naannoo kanatti sanyii amma jiranirra kan caalaa argadhu jedheetu ka'a. Isa booda propozaaliin sun itti amaname yoo darbe sanyii iddootti barbaadamu sun jarmi pilaazmii sana fida. Jarmi pilaazmii sana yoo fakkeenyaaf 200 ka'e bara duraa hin hojjetaa isarraatii hir'isaa isa caalu isa dura jirurra cheekii jirurra qannasaa deemeeti dhumarratti sanyiin hoggaa fakkeenyaaf hoggaa 8 illee fudhachuu danda'a yoo regional variety trial jedhamu jira. Isa yoo darbe verifaayitaa verification national variety release committee jedhutu sadarkaa biyyoolessaatti ilaalama.
qaamolee qorannoo qonnaatiin ergi beekamtii argate sanyiin argame akka baay'atu taasifama. Adeemsi kun waggoottan kan lakkoofsan yoo ta'u hamma qonnaan bulaa bira ga'utti hordoffii baay'ee keessa darbaa jiru. Dr. Camadaa Dhaabaa. Extension demonstration jedhamu qotee bulaa irratti facaa qotee bulaan vizitii godhaa ogeessonni qonnaan ilaalu itti sanyii sanatti amanan jennaan mirti sarii yookiin immoo dhaabbanni sanyii baay'isan yuuniyen illee ta'uu danda'u private company ta'uu danda'u sanyii sana nuu baay'isanii garuma qorannoo qonnaatti deebi'u qorannoon qonnaa sanyii ka'umsa isaan baay'isan illaataa fi hojiin qorannoo sanyii filatamaa bu'aa baay'ee keessa darba. Tarii waggoottan 8 haga 9 fi isaa olii hojjetame illee ka'ee yaalirratti qormaataaf saaxilamuu mala. Kun rakkoo jijjiirama haala qilleensaa naannoo qorannoo dhibeewwan tasa mudachuu malan namni qorannoo gaggeessuu dhimma tokko irratti jijjiiramuu fa'a. Adeemsi isaa bu'aa fooyya'aa argamsiisuuf waan ta'eef beekumsaa fi obsaan duukaa bu'amaa jiru. Dr. Camadaa Dhaabaa Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaatti qorataa dhimma sanyii filatamaa. Qorannoo jechuun waggaa dheeraa barbaada. Ogeessa baay'ee kana keessa biriidanii ilaalaa paatoolojisiin warri fayyaa midhaan irratti hojjetan jiru warri agiroonoomii jiru sadarkaa baay'ee keessa darbuu qaba. Sadarkaa gadhiisamee sanyiin kun sanyii jedhamu ogeessa baay'ee keessatti hirmaata. Bu'aalee oomishaa kana irratti xiyyeeffatan yeroo gaggeeffamu qormaanni gurguddoon jedhaman maal fa'i maal keessa darbaa nama immoo utuu akkam godhee irra bu'aan gaarii qabatanii yaaddan. Qonni akkuma beekamu uumama wajjiniin lafa qotee lafarra oo facaafnu kilaayimeetii kun kilaayimeetikal kompoonentiin jiru ikooloojikal kompoonentii fakkeenyaaf qilleensi geeddaramuudhaan ho'i roobni wajjin wal qabataa ho'iinsa wajjin wal qabataa ol ka'umsi lafaallee agirooikooloojikal kompoonentoonni kun mataa isaanii inpuutuu qaba biyyeen illee jechuudha soil taayippii fakkeenyaaf amma asidii ta'uu danda'a. Qorannoon sanyii filatamaa yeroo gaggeeffamu giddu galeessi isaa qonnaan bulaadha. Odeeffannoon isaas qonnaan bulaa keessaa madda. Tarii odeeffannoon galtee qorannoo qonnaaf ooluu taateewwan mudatan karaa dhaabbilee misooma miidiyaalee fi ragaawwan garaagaraa funaanaman waggoottan keessatti gabaasa hojii dhiyaatanii fi bobbii qorataan taasisu irratti ta'uu mala. Ragaawwan kunneen sirnaan itti fayyadamuun bu'aa qorannoo milkeessuuf sirnaan ittiin hojjetamuu qabaa jiru. Dr. Camadaa Dhaabaan. Gaahumaatti argitee narsarii biraa kaatee argitee sanyiin sun wanti inni ittiiti warkaan caalu ijumaanan ilaalte beektu jira. Namni haaraan yoo dhufe waan sana dafee argachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf namni tokko eegalee inni tokko itti darba ta'e waggaa dheerina kana keessatti rakkoo fiduu danda'a. Environment rakkoon qilleensaa rakkoon roobaa waan adda addaa jira. Kanaaf chaansiin ittiin milkaan gufachuu danda'u baay'ee jira. Bu'aa oomishaa fooyya'aa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruu fi egereef kan eegamu keessatti naannoon Oromiyaa wiirtuu guddaadha. Kanaaf hojiin akka naannootti hojjetamuu fi qaamolee qindoominaa wajjin hojjetamu ammallee murteessaadha. Haalli qilleensaa teessumni lafaa baay'inni qonnaan bulaa naannoo Oromiyaa karoora xiqqii mootummaan qabatee karoora akka biyyaatti qabame milkeessuuf ammallee baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf fakkeenya bu'uuraa kan ta'u bu'aa oomisha qamadii irratti mul'ataa jiru. Dr. Camadaan ammallee hojiin qindoominaa fi carraa naannichi qabutti fayyadamuu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Dandii waradaa keessa furanne hanufii koofillee dhaqee argee lafti buna akkasumatti lafa gatamee homaa tokko oomishne karaa inisheetiivii kana dhaqanii mootummaan gargaarsa godhee fi bishaan paampii godhanii lafa akkasitti bona homaan kennine sana gara dabli kiroopping gara misoomaatti geeddaruun aanaa fi waa baay'ee hojii baay'ee hojjetaman jedha. Namoonni illee wanti akkas dhugaa bahan jiru. Amma fakkeenyaaf naannoo Koomtoon jedhamu Naqamte jira. Isaa gadi lafti duratti waaniidhaaf jalisiidhaaf lafti qophaa'ee gooruma keessa gadhiisameeru jira. Gaafa inisheetiiviin kun qorannoon qonnaa waakoo filillee hin turrechi dhaqee argeera. Lafuma duratti akka itti bosonni itti biqilee dhaqee facaase qotee bulaan yaadoo kennu un akkasuma midhaanis asii ta'uu isaan beeknu akkasitti waa'uma tokko abdannee hin beeknu jedhu. Kanaaf barumsa guddaa kennee yaadani. Qorannoon gaggeeffamu akkaataa bu'aa buusuun hawaasa biraan ga'u bu'aa qorannoo hoogganuu danda'uu fi muuxannoo yeroo jirutti argamu kan biroof galtee gochuun barbaachisaadha. Qonnaan bulaan fayyadamaa akka ta'uu fi bu'aa karoora xiqqii madaaluun barbaachisaadha jiru. Qorataan dhimma sanyii filatamaan Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Dr. Camadaa Dhaabaa. Yoo galtee barbaachisu yeroo galtee barbaachisutti akka barbaachisu dhiyeessu yoo gurgurtaa barbaachise gabaajii wal qabsiisu waan kana hordofiin hin barbaachisu. Ogeessi duukaa bu'uu qaba malee barana si barsiisee bara garisummaa yaadatta waan biraaf naanuma waan ta'a deeggarsa barbaada qotee bulaa. Intala asfaawulamaati kan dhageeffannu deebine kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya OBN FM Finfinnee 92 durraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan ganama jimmataa itti fufeeti jira.
hojii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru saffisaa fi qulqullina yeroo hordofameetiin kan xumuramu akka ta'e ibsame. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaa ibsa miidiyaaf kennaniin gaafileen hawaasa deebisaa hojiilee misoomaa jalqabaman akka milkeessanii himanii jiru. Hojii misooma koriidarii magaalichaatti hojjetamaa jiru lammiileen 4,000 oliif carraan hojii kan uumame akka ta'es kaasan. Badhaasoo Hayileen ibsicha hordofee jira. Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee dhimma misooma koriidaraa ilaalchisuudhaan miidiyaadhaaf ibsa kenneera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaa ibsa miidiyaadhaaf kennaniin hojiin misooma koriidaraa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru saffisaa fi qulqullinaan yeroo karoorfametti ni xumuramaa jedhan. የኮሪደር ልማቱ የከተማ አስተዳደራችንን ደረጃ ከፍ የሚያደርግ የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታ hojiileen misoomaa koriidaraa magaalaa Finfinnee sadarkaa magaalichaa kan ol guddisanii fi haala jiruuf jireenya hawaasa magaalichaa kan fooyyeessanidha. Kanaaf piroojeektiin kun xiyyeeffannoo addaatiin kan ilaalamuu fi bifa addaatiin kan hojjetamaa jirudha. Hojii misooma koriidaraa kana saffisaa fi qulqullinaan yeroo barbaadamutti ni xumurra. Aadaan jirullee piroojeektoota saffisaa fi qulqullinaan xumuruu waan ta'eef kan misooma hojiin misooma koriidaraa itti yaadamee karooraan kan jalqabame ta'uu kan eeran obbo Mogas hawaasa magaalichaa mariisisuudhaan hojiitti kan galame ta'uu dubbatan. Hawaasni magaalaa Finfinnee hojiin misooma koriidaraa hojii magaalaa jabduu ijaaruu akka ta'e hubate waan mootummaa cinaa dhaabbateefis obbo Mogas galateeffataniiru. Gaafilee hawaasa biraa kaan deebisa misoomaas ni cimsinaa jedhan. ከህብረተሰቡ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችንም የመለስን ነገር ግን ደግሞ የከተማውን መሰረታዊ ችግር የሆኑ የመሰረተ ልማትና የከተማውን ደረጃ የሚያሻሽሉ gaafilee hawaasa magaalichaa biraa kan deebisaa rakkoolee bu'uuraa magaalichaa kan ta'an bu'uuraalee misoomaaf hojiilee sadarkaa magaalichaa fooyyeessan hojjechaa jirra. Hojii kana karoorsinee itti seenne waan ta'eef misooma koriidaraa cimsinee magaalaa Finfinnee magaalaa jiraattootaaf mijattuu taate ni uumna. Hojiin misooma koriidaraa hojii magaalaa Finfinnee irra darbee akka addunyaatti fakkeenya ta'uu akka ta'e eeranii hojii misooma koriidaraa kanaan namoota 4,000 oliif carraan hojii uumamuu siman. ለወጣቶች ለሴቶች እየፈጠረ ያለው የስራ ዕድል አቅም ነው ማለት ነው። hojiin misooma koriidaraa kun dargaggootaa fi dubartootaaf carraa hojii uumuu danda'eera. Haaluma kanaan dhaabbiidhaan lammiilee 1,200 yeroodhaan ammoo lammiilee 1,170 carraa hojii uumuu danda'eera. Walumaa galatti lammiilee 4,360 carraa hojii uumeera. Mootummaan namoota sababa misooma koriidaraatiin ka'aniif xiyyeeffannoo addaatiin deebisee ijaaruu kan himan obbo Mogas namoonni akkuma filannoo isaaniitiin keessummeeffamuu himan. የከተማ አስተዳደሩ የቀበሌ ቤት ነዋሪ የሆኑት ተነሺ የሆኑት ሁለት አማራጮችን የቀረበላቸው namoota misooma koriidaraaf kaafamaniif bulchiinsi magaalichaa filannoo lama qopheesseeraaf inni tokko mana gandaa yommuu ta'u filannoon biraa immoo mana waliin jireenyaati. Kanaaf lammiileen akkuma fedhii isaaniitiin keessummeeffamaniiru. Qaala'insa jireenyaa furuudhaafis bulchiinsi magaalichaa birrii biiliyoona 12 ol ramadee deeggarsa gochaa jiraachuu himan. በቀጥታ የኑሮ ድጎማ bulchiinsi magaalichaa rakkoolee qaala'insa jireenyaa salphisuudhaafis deeggarsa birrii biiliyoona 12 ramadee kallattii adda addaatiin deeggaraa jira. Akka magaalichaatti namoota komii qabaniifis koreen hundaa'ee komii dhageeffachaa hiikaa jiraachuu himan. kan dhageeffachaa jirtan OBN FM Finfinneeti. Manni marii ministeerotaa walgahii 29ffaa taa'een dhimmoota gargaaraatti mari'achuu murtoo dabarse. Manni marichaa wixinee labsii imaammata tajaajilaa fi bulchiinsa mootummaa dhiyaateera maratee jira. Wixinichi galteen barbaachisuu itti dabalamuun hojiirra akka ooluuf sagalee guutuun murteesse. Wixinee imaammata misooma intarpiraayizotaa maayikiroo xiqqaa fi giddugaleessaa qophaa'e irratti mari'atee jira. Imaammatichi hojiilee daldalaa tumsuun guddina diinagdeef gumaacha olaanaa qabaachuu isaan galteewwan dabalataa barbaachisan erga dabalamee booda hojiirra akka ooluuf sagalee guutuun murteesse. Wixineen dambii gurmaa'insa aangoo fi hojimaata abbaa taayitaa eegumsa naannoo murteessuuf dhiyaate irrattis kan mari'ate yoo ta'u manni marichaa wixinee dambii dhiyaate irratti erga mari'atee booda galteewwan barbaachisan erga dabalamanii guyyaa gaazexaa Nagaaritti bees eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesse. Wixineen labsii sadarkaalee Itoophiyaa irratti kan mari'ate yoo ta'u labsichi oomishaalee biyya keessatti oomishaman kan biyya alaa galanii fi gara alaatti kan ergaman akkasumas qulqullina tajaajiloos sadarkaa kan eeggate akka ta'uuf hojimaanis sadarkaa baasuun akka jiraatuuf kan qophaa'e ta'uun eeramee jira. Manni marichaa wixinicha irratti erga mari'atee booda galteewwan barbaachisan dabalamuun manni marii bakka bu'oota uummataaf akka darbuun sagalee guutuun murteessee jira.
manni marichaa wixinee labsii seera qabeessummaa sadarkaalee irratti kan marate yoo ta'u daldala fayyaa nageenyaa fi eegumsa naannoo wal qabatee seera qabeessummaa meeshaalee safartuu tajaajilarra oolanii mirkaneessuun fayyummaa namaa fi beeyladootaa eegsuun faalama naannoo ittisuun badhaadhina hunda galeessaa fi bu'uura ta'uu isaaniin seera idila addunyaa waliin kan wal simuu baasuudhaan walitti hidhamiinsa daldala idila addunyaa guddisuudhaaf faayidaa olaanaa kan qabu ta'u wixinee labsichaa mana marichaaf dhiyaatee jira. Manni marichaa wixinee labsichaa irratti erga mari'atee booda mana marii bakka bu'ootammootaaf qajeelchee jira. Instituutiin qorannoo sadarkaa hundeessuuf wixinee dambii dhiyaate irratti qorannoo sadarkaa damee safartuu meeshaa saayinsawaa guddina teekinooloojii addunyaa irra geesse waliin wal simsiisuun tajaajila madaalawaa kennuuf qorannoo fi qo'annoo gorsaa fi hojiilee leenjii gaggeessuuf akka gargaarutti qophaa'uun dhiyaatee jira. Waajjirri sadarkeessa biyyaalessaa Itoophiyaa hundeessuuf wixineen dambii dhiyaatee jira. Dhaabbata madaalii fi mijaa'ummaa Itoophiyaa irra deebiin hundeessuudhaaf wixinee dambii mana marichaaf dhiyaatee jira. Manni marichaa wixinee dambiiwwan sadan dhiyaatan irratti mari'achuun galtee yaadaan gabbisuun gaazexaa Nagaarit irratti guyyaa maxxanfamee eegaleen hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesse. Manni marichaa gurmaa'insa leenjii fi qooda hojii tajaajila godaantotaa fi godaansaa deebitoota murteessuuf wixinee dambii dhiyaate irratti mari'atee jira. Haaluma kanaan wixinee dambichaa irratti mari'achuun galtee yaadaan gabbisuun gaazexaa Nagaarit irratti guyyaa maxxanfamee eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuudhaan manni marichaa murteessee jira. Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Kana kunuunsuu fi immoo duudhaa keenya ganamaa deebi'uun barachuu fi barsiisuu qabnaa jedhan Komishinii Turizimii Oromiyaa dursituun garee hirmaannaa fi fayyadamummaa hawaasaa fi ambaasadarin Aadde Zahraa Duubee adda turtee FM Finfinnee wajjin godhani. Jaddeessa Baqasaa dhimma kana bal'ina isaa kanatti qindeessee jira. Uummanni Oromoo uummata hortee kuushii gaanfa Afrikaa keessa jiranii kan aadaa, duudhaa fi amantaa isaa duriinii buluun beekamudha. Uummanni kun aadaa fi duudhaa isaa tisuun baroota fi dhalootatti dabarsaa ture. Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Kana kunuunsuuf immoo duudhaa keenya ganamaatti deebi'uun barachuu fi barsiisuu qabnaa jedhan Komishinii Turizimii Oromiyaatti dursituun garee hirmaannaa fi fayyadamummaa hawaasaa fi ambaasaadarrii aadaa Aadde Zahraa Duubee addatti qoomii waliin qoodanneen. Aadaa ofii jaalachuu, eenyummaa ofii jaalachuudha. Aadaan mallattoo eenyummaati. Sabni kamuu eenyummaan isaa kan beekamu aadaa isaatiin. Ammayyoomuu hin dandeenya. Xaaqa baraa ka qarshiin isaa guddaa ta'e dubbachuu dandeenya. Isaan nun beekan tokko uffannaa keenyarraa, dubbannaa keenyarraa, faaya keenyarraa, jiruuf jireenya jiraannu keessatti hambaalee meeshaalee itti fayyadamnurraa kun hundinuu eenyummaa keenya ibsa waan ta'eef eenyummaa keenya ka ganamaatti deebi'uun dirqama. Eenyummaa keenya haa jaalannu, aadaa keenya haa jaalannu. Keessattuu dhaloonni ammaa saayinsii ammayyaa barachuun addunyaa fi teekinooloojii faana tankaarfachuun barbaachisaa. Garuu uftaanee aadaa keenya duudhamuun Oromoo keessatti hin jiraate san qabanne saayinsii ammayyaatiin cinaa deemuu danda'uu qabna. Dubbiin manarraa eegalti. Mana keenya keessatti haadha abbaa keenya kabajnee, manguddoo keenya kabajnee, duudhaa kaleessa ittiin bullisan haawwata keenya dhageenye, abboota keenya dhageenye isaan irraa waan kaleessa jiru san barachuu danda'uu qabna. Walii abboomuun, walii ajajamuun kun hundi nu barbaachisa. Kana beekuu qabna. Barachuun keenyallee hiika akka qabaatu yoo duudhaa fi safuu aadaa uummata keenyaa beekneef. Kana milkeessuu fi hunduga isaa baachuu qabaa himuun Aadde Zahraan Oromummaan kanaan ibsamtii akeekan. Ka barreessitan barreessuudhaan, ka waraabdan waraabbiidhaan, aartii irratti warra hojjettan ka dhallee yoomillee isin galateeffannu aartistoonni keenyallee sirriitti wanti isaan hojjetaa jiran waan guddaadha. Aartiidhaan cimsuudha. Ka diraamaa hojjetu diraamaadhaan, ka dokumentari fiilmii hojjetu dokumentari fiilmii hojjechuudhaan. Kun hundinuu gahee isaa taphachuun uummanni Oromoo kaleessa maal qaba waan jedhu san addunyaa waliin tankaarfachiisuu ka dandeenyu waan baranne san waan kaleessaatiin wal cinaa qabaa yoo deemne. Uffanni aadaa Oromoo uffata kabaja guddaa qabu kan dubbattu Aadde Zahraan kana ammayyeessuun waan badaa mitii jedhan. Akkuma addunyaan fooyya'aa deemtu ammayyaa deemuun waan dansaa kaasuun garuu naamusaa fi duudhaa ganama gatuu hin qabu himuun uffanni aadaa calaqqee aadaa duudhaa fi naamusaa sabichaatii jedhan. Bareenni hadhaa kun ka dhufeen isa kaleessa qaroomina uummanni Oromoo odoo saayinsii ammayyaa ijaan hin argin barnoota qalamaa ijaan hin argin sammuu isaa keessaa uume akkamitti kofoo yookaan immoo iyyuu si amma lukoo jennuun tana akkamitti ofirratti hidhaa gaditti hidhatee hidhaa olitti ammoo akkamitti ammoo kal'oo bobaa baafateetiin akkamitti godhataatiin akka ture
warri dhiiraaf bonkoo gurguddaa kanneen haawwatiin keenya akka uffatan warri dhiiraa duugee sukkuumee gabii biyaan ibsee bareechisee miidhagsaasee hojjete sun ka ammayyaa kanallee akka hojjetu keessattuu warri diizaayineroota jedhanii amma hojjetaa jiran kanneen warri kun akka hojjetaniitiin waan baratan san cinaa addunyaa waliin tankaarfatan kataa isa kaleessaati. Uffanni aadaa Oromoo yeroo qophii yookiin sirna tokko irratti qofa adoo hin taane akkuma huccuu kaanii guyyuu akka uffatamu gochuu fi kallattii garaagaraanii hojjetamu qabaallee aadde Zaaraan dhaamanii jiru.